ini jadi lagi. Wah ini jadi. Ini moya jolle mati nanti rakas biang siapa wali gala. Tumtani, yo Sudan itu lagi. Kira bodi. Sudani isa beeka boisa Sudani beeka anu namatti ergina chitti Bakka nyaatamteerta musaaboo kiyya garuu ati nitti dhufu akkan argu nyaatamaa jirtu. nyaadhamu ati hin sodaatin ati ibsii cala Waan ofii dawwalee baay'inaan jedhe jedhaa. wanni kijiba waan ofii asiinuu naa barreessitee turte Arrisaalaa isi si erguu danda'a bar waa hiciti jaartiin baasan hiciti fireentiin baasan malee waan isin naan jettuuf kan hunda baasuu danda'a bar. Ana ol si galchaa kinnatti ergan. Es ayye si galee koppiliin godhaa jiran. Waan siidhaa itti guddatin am jaaratan ta'e dhiisin amma harkaa fudhatta argeera mucaan. Amma uno usee bar jaalfatii loon aaree usee qajjee jira. Ati namni hanganattuu jaartii harkaa fudhatu silaa nama sobaa ta'ee akkatti sobaan dhiibadhee osoo jalaa ni baafatan kuno. Sagaleen kee hin jiru. Bas dabbaramtee jirta jaaloo koo naaf dhiisi. Nama silkii haasaara. Itti dawwala ta'e dawwalaa miti feetu achitti waardiyaa godhii fi eegi. Abadanaati faatee tiyya. Raaziyaati yaan jedhe bar maqaa namni ittiin baafne itti baase maqaa raaziyaanaa baasee fi bar raaziyaati yaan jaane miseenjarii si raaziyaati jejeessa jiradhan raqama si weessaa gartee ati naa fudhatteerta jaalfatu yeroo dhuguma wayyuu biraa dhiisiisee biraa deema inni tamu manaa qabu iyyuu. Silaas hin gartuu hanganatti harkaa fuudhee jira ammaa. Sagaleen kee hin jiru jaaloo. Silkii haasaara silkii. Dawwalaa jira. Wanno dawwalaa jira. Hafarsoo fa'a. Hai wauma takka dawwaluma takka nan godhu wauma takka dawwalaa. Hafarsoo fa'a dawwalaa jira. Hafarsoo dhaqaati qimmiidha jechuuni. Ibsiisa ijoolleen baalee namni sodaatte si jammar. Sodaa qabdu genne yoo si baay'atti badduu daree adda ta'e hin duuta. Wannummaan na bira jiraatu tokkichisa ana bichaa qalla malee laa. Nama irreen jechuudha adiidii hangan takka geessu jira jechuudha. Kama ijaan laalanii namni akka sodaatu. Waraanaan qabaa. Tokko miti bara amma inni laal ijoolleen walloo goddanyaa isaati. Ijoolleen wannoo warra soddaa kiyyaa jedhe arsii si galee tuun ammoo. Arsii soddummaa isaa fuudhe eenyurraa fuudhe? Arsii yeroo duraanaatti soddoome eenyurraa fuudhe inni? Maa inni illee kun waan ofii jaalladha irraa isii fuudhe jedhaara. Ijoolleen arsii soddummaa na jaalatti mee warra si jala jiru arsii bichaati musaab immoo jaalfatiiroo soddummaa godhachuu feetan jaanii guutuun na jaalatti waan sobaati miti hawaasaa wajjin jaalladha keessaafuu naannoonni kofalee guutuun gandii yaada faate guutuun na jaalladha irra butaan isaanii. Ni jirta. Mun olaa musaab mullaa'ee faana fatu Mulai tilala dagai fadu mulai ti. Musab. Ani si jal musab jadi mana namni kuma tokko kuma lama dhibba sadin na bira taa'e na laala. Akka jiru musab. Nama dhibba torba si na bira musab jechu jira. Laali gaaf kana na bira. Jalfadin. Jalfadilo bira musab ma jechu jira inni nimne male mira ka isabe jala kiyya. Tabira rabbi si faa'e. Tuffida da baju dinde mina agar tasin kana ba okay. Da amma ada faate fidat. Dia sedih. Main dia main. Bejra lah, sodate jira. Main dia main. Tuffida wanni kun tuffida onnate jira bar duru onne lubbu dhiibatte walla ee miskiina jaaloko tabiraalleen guutuudha maali obsin jaadha ana si gorsaami indiisin irraa fudhatta no ijoolleen tana waan qabne gadhiisuun beeynu mireen beeyta indiisin ana dhiisu jennaan ufiin biraa taara yaalfadiiloon beekaa mala isaa abshir maqaa keessa gadin qabu na boone ati obboleessa gadin dhiisin ati Ega abbootii keenya gabrummaa iddaan buqqifna daddabnu ilmootti guddifna jee bar hay nuti waan sodaa an qabnu koppiliigu godhaa namni 700 jirta ku koppiliigu godhaa mo'annee jira injifannee jira kun akka ariin ala kanaan nu feeka gaana biralleen hin jiru
Bane koi me. Wani komanti ka isa ko musa maikin gijati samu garagal chaisi. Bore sudah udah jadi mo. Selama cici ada di bete. Sinifis ni kabar mana kesim berbaca amma tigere muta kuni hadar ga tuje di male tenya tana rala tuje di biyan saban oromo ti wali garat tumdani khabira sudani tergun dan muta tigre na ba wali ba ni tobe goti so Why did it? Numoya jolle mate na tira kasi biyan safa wali gala tumtani yo sudani tilag akara goti Sudani isa biya ka boy sa Sudani biya ka anu namet tinergi na chit Baka nyatam ter tamu sabo ki agaru atini tibu akanar gu nyatama jirtu Inya da mu tin sodatin na tipsi ta Wanu fi da wale bayna jere jida ne kaji ba wano fi asinu na barresite turte Arisala isi si ergu dandabar wa hiciti jartin basa ne hiciti friendin basa no wale wani sin nanje tu fe kanon da basu dandaba Ana ol sigal chawa kina tergal es aye Where is Ghosty? I'm marking the live video to go. Kesan tak kaya jaran-jararan Ya Rabbi ki Dufajiran jar wa himan dufaran uca amba rele ke sak ojolen saudi tu duga se tiveta wanu waktu diri sauri ke satu agar mana muja awla ke tak kabde bilas kuno jalvanil kabde rakam Ekol masla wallahi lazim nah jaya karo jolle sauri tu naga ranti ba wallahi bisa ada korang ada jolle muja antu kina ora am to kan tu ina usabi jala tu bir gagaba manni mindat naku namni tokko akkam tu'e namicha san irraa mucaa biyya kiyyaati
akka jirtan dhageettaniirtanii so Mr. Kabajamoon obbo Ibsaan namni tokko akka mucaa sana kan tuine live irraa isinii dabarsaa jira. Jaalachuu mirga qaba ijoolleen biyya teenyaa jaalala malee waan biraan beektu yaada fiqir waan jaalatan irratti ammoo hunduu soo kanaafu mucaa nam tokko kan tuine. Kawaan kan hojjaan baasu waan ofii caqasneen jaalala jarri musaaf dura qabaaf moo musaaf guyyaaf moo jaalala didoo guyyaa fi waan ofii ibsitu. Kanaafiyyuu CT0 today maqaa dhumatee tam